Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyyaa shamaar qabonee baga jiraatanii an haa jiraadhu. Hundumti keessanii baga jiraatanii maashaallah hordoftoonni tuubee foozii Indakaalit jedhamu jalatti argamtanii baga jiraatanii isiniin jalaan haa jiraadhu. Obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan Oromoo kanatti aansunii nasihaa xiqqoo ofii ta'a ofiifillee itti yaadee itti fayyadamee ofiis itti yaadu jechuudha. Waan nasihaachiftu akka ofiif itti yaadutti obboleeyyan tiyyatun itti yaadda'uun ni malu jedhee yaadu jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa akkuma waliin beeknu jiruu biyyambaa bishaanii rifeensa keenyaan dhiqannu bishaan soogidda qabu gisee baay'ee rifeensa keenya nu harka miidhaa rifeensa keenya waliin baay'ee yaaddofna. Isa jechuun rifeensa jechuun wanta hunduu namarraa fiti isa jechuudha akka waliinii qabreetti illee galanii. Kanaafuu yoo obboleeyyan tiyyaa inshaallah amma waan isaan dhiqattanii shaamboo keessaa waan ofii jarribee waan ofii yeroo hedduu dhiqadheenii laalee bira kutee keessaa faayidaa argadhe isiniifillee hima jedhee yaada. Obboleeyyan tiyyaa tokkoffaa shaamboo argitan kanaan fayyadame. Shaamboo kanaan fayyadame kunillee baay'ee tokko nan fayyanne na harka kukkuta jechuudha. Itti aansee isa kanallee fayyadame jechuudha. Kun akkuma waliin argaa jirru isa kanallee fayyadame jechuudha. Kunillee in kukkuta jechuudha. Isa kanallee fayyadame isinitti argama jedhee yaada. Isa kanallee fayyadame kun shaamboo kana argitan jedhee yaada. Isa kanallee fayyadame hin goggoysa hin ciccire jechuudha. Awwala yeroo dhiqatanii isaanii laafayyuu immoo zayitii yoo dooti dibatanii zayitiyyuu sirriitti namarraan baasu jechuudha. Itti aansee kanallee fayyadame jechuudha. Isa kanaan jechuudha akkuma argatan shaamboo zanjabiilaati. Shaamboo zanjabiilaati jechuudha. Isa kanallee fayyadame. Inni kunillee rifeensa laafa jechuudha. Rifeensa xocha yeroo miicataniif sanii fi yebbisa hin cicciramu akirarraa goggogee ciccirama jechuudha. Bareedaadha inni immoo bareedaadha. Isallee yeroo fayyadamtanii innillee xiqqoo isin fayyada jedhee yaada akka kiyyaatti. Rifeensi illee immoo tuyyuu gara waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isa kanallee fayyadame. Inni kun immoo rifeensi kiyya xochee waan ta'eef hin goggoysaa yoo ani filadhu hin ciccirama na harkaa. Itti aansee isa kanaan fayyadame jechuudha. Shaamboo vaatiika kana argitanii akkuma argaa jirtanii kokoneetii fi zayitii kokoneetii fi qobboodha inni shaamboo jechuudha. Kalqaan isaa zayitii kokoneetaa fi qobboo joozil hindii jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun sirriitti isinitti argama jedhee yaada. Inni maashaallah baay'ee tokko das nama jedha. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko isin fayyada jedhee yaada. Ani garuu rifeensi namallee addaanii akka kiyyaatti baay'ee na fayyade amma isatti fayyadamaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii shaamboo gosa meeqaati? Shaamboo gosa 4ti jechuudha. Kun kagatamellee akkuma jiruttuyyuu kaniiwwan kana guutuu isaa ofii kiyyaa bitee jarribee jechuudha. Waan ofii ilaale jechuu guutuun isaanii. Kanatti aansunii baalsama jechuudha. Baalsama shaamboo vaatiika kana wal fakkaatu. Baalsama jechuudha kanaan dhiqattanii geessitanii baalsama jechuudha kuni. Koondishiniidha. Baalsama akkuma argaa jirtan kun vaatiika baalsama shaamboo boodarraa rifeensa keessan erga shaamboon dhiqattanii geessitanii itti fayyadamtan. Innis baay'ee bareeda jechuudha. Anamma akka kiyyatti jara kana lamaaniin fayyadamaa jira jechuudha. Hunda isaa kana bitee dadhabee jechuudha. Jarri kana lamaan rifeensa hin cicciramu. Baatii kan jechuudha. Lamaanuu baatii kaadha.
baalsamnii fi shaambolleen baatii kaadha. Yeroo shaamboon dhiqattanii geessitan isa kanaan dhiqattanii kun immoo sirriitti laaffisee rifeensi keessan yoo isin filattan akka cicciramne akka seeraan isinii filamuuf isin gargaara akka kiyyaatti jechuu obboleeyyantii akka ofiitti fayyadametti jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuu isa kanatti fayyadamtanii faayidaa irraa argadhe isinis irraa argattan jedhee abdii qaba obboleeyyantii. Itti aansuun baalsama kanallee fayyadame akkuma argaa jirtanii kun baalsama kanas fayyadame jechuudha. Baalsama kanallee fayyadame baalsamni immoo marri tokkomii baalsamni kunis bareedaadha. Baay'ee dansaa baay'ee namatti tola. Innis bareedaadha. Walaakin gosa tokko kana fayyadamtanii irra caalaa naaf fakkaataani. Gosa tokko kana fayyadamtan jechuudha. Baatii kana yoo fayyadamtan jechuudha warri biyya arabaa jirtanii waa gatiin laafaadha. Kanaafuu inshallah bishaan biyya arabaa bishaan sooqiddaan bulbulame kana ta'ee obboleeyyantii irraa fayyadamaa share godhaa subscribe godhaa inshallah maatiin of ta'a waan beeynu walirraa barannaa wal gargaarraa jedheetee yaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.